kan gabbaramu hin jiru Nabi Muhammad nabiyyii fi ergamaa Rabbii kan irraa boodaati. Ciisaanis ergamaa fi gabricha Rabbiiti. Maashaallah obboleettii teenna obsii baga Rabbiin sadarkaa kanaan si ga'ee gaafatan booda shahaadaa qabatu nu akkana feena abbaan barbaade seenaa yaa gaafatu hedduutu akka namatti tola har'a guyyaan guyyaa shahaadaati rabbiin sabaata rabbi si haa kennu istiqaamaa rabbi si haa kennu islaamummaa amma qabate tanaa rabbiin sitti urgeessee sitti mi'eessee irra gassi dhaabee haadha abbaa keetis rabbi islaamummaa sii kennee rabbii waliin umrii siin dheeressee hundaayyuu warra khayrii irratti umrii dheeratu rabbi sin haa godhu amma asumaan garee shahaadaa gara garee quraanaa abdii biratti galmaa inshaallah yookaan buxalhaa biratti gara barnootawwan nama sii dhaabnu maali islaamummaan barnoota tajamti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam xalabul ilmi fariidatun alaa kulli muslim wa muslima jedhan waa baratuun xalabul ilmi fariidatun alaa kulli muslim riwaa biraa keessatti illee alaa kulli muslim wa muslima jedhani maali ilmi namaa tokko namni muslimaa tokko eegala islaamummaa dhufee waa barachuun isa irratti dirqama dhiira haa ta'u dhala haa ta'u jechuudha kanaafuu barnoonni waa maraafuu faayidaadha rabbiin wamaa yastawi al-a'maa wal basiir jedha okay wala dhulumaatu wala nuur jedha rabbiin wallaala dukkanatti fakkeesse jechuudha beekumsa immoo rabbiin ifatti fakkeesse waan ta'eef namni yoo waa barate waa addaan baafatuu danda'a kun sirrii miti addaan baafatuu danda'a shakkiidhaan hin deemu okay yookaan ammoo waan tokkoof namni shakkii itti dhaquu hin danda'u jechuudha yoo waa barate jechuudha okay kanaafuu waa baratu sirra jira waa baradhu inshallah rabbiin sabaata rabbi si haa kennu islaamummaa irratti rabbi gasi haa dhaabu gruupiin ijoollee dubartiilee jira keessi galchanii quraana baradhu sooshaal miidiyaan heddummeessin qormaanni garagaraas qunnamuu danda'ama maaliif jennaan warri kaleessa hiriyaa duraan kaleessa qabdu dhabuu dandeetta namoonni tokko si arrabsuu danda'u suuraa kefaan galabbatu amma gaafa duraa tokko feesbuuk irratti ana waggaa meeqa dura ana galabbataa turan nama tiktookiin kun agara bara dhufne gaafasi suuraa kiyya galabbatamaa ture tiktook irratti garee afaan ingiliffaa tokko the largest group of debate center kan tokko qaba achirra suuraa kiyya gara gala waggaa 11 dura suuraan kiyya kan reefuu profaayilii jiru gadi gara galchanii yookaan immoo footoshoppii godhanii kiristaana ta'e faana ni maxxansan zamanni kun zaman tiktookiin hin jirre 2011 keessa akka Awuroopaatti jechuudha achirratti nu bilcheessanii quba hin qabne jechuudha kanaafuu footoo kana galchanii fedhan labbat deebisanii fedhu gara margaa deebisanii waan barbaadan haa ta'anii footoon wannaati miti kana waan ta'eef rabbi nama islaamummaa si kenne ragga si haa dhaabu jabaachuu qabda qormaani tokko dhufuu danda'a karaa ittiin dhufu beekuu hin dandeettu obsa si barbaachisaa si galee yookaan ammoo qabeenyi namaa hir'atuu danda'a fayyaa irratti wantoonni garaagaraa nama qunnamuu danda'a namni si arrabsuu danda'a qaama harkaan si deemuu danda'a wantoonni garaagaraa si mo'uu danda'a kana irratti waan ati godhuu qabdu maali waa barachuu si barbaachisaa rabbiin quraasaa keessatti maal jedhaa أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون جل سلا علم ما كن إيادا جل إيجا إسلامي وكايجا أمانتا كباتي وربي نقرماتو إيادين أكسر نقرمان نفودا دينها أبا ويجونا دبيتو كوا جل كموايو بيتي دوا سامر بعدو سر دديت أوكي يوكان أمو رمبا كنا فاكسينات وانجرا وجران كتباتي وانجرا أفضلوا فرتاني دبي كنا في دوان كنا وانتف نما ديجا كيس وانا كنا جرات إبينا كنا كوا كيجوتي وانتف توبا وان ربي قربانه في دوف لالي قربان ربي فايدة كباتي تبيت ربي فايدة راون فايدة مجر أوكي ربي نما تكو قربانه راون فايدة مجر غرو جرين الدنيا كنا كيس تلم ده كجراتو قربات ربي يرونا بقرباتو نما دوغانا مري في نما صبات دام باسوف وان ربي كنا غرو في جولا اوكي ولقد فتنا الذين من قبلهم جدوا التوفي إذن دور اللي رب أرمق أما نبيوت ربي في رب شهداء فتنجر علماء غردا فتنجر اوكي ورسل انبياء جرا فتنجر قربان يدو تريجولا اوكي ما عرف جدا فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين اوكي ور دغاتي في ور ربنا دام باسوف اوكي ربنا في ساعتين بيكا اينو تدغانا مري اينو تدغانا مري ربنا متفدان باسجو كروانتي جباچو شي برباچيسا جبادو سينجرا هاغنما ابو طلحه سيدبرسا ان شاء الله يا ابو طلحه وجه فندر كده يفجنا ما دي مسه ورقد سامه كيرو ركاسه تدور يا ابو طلحه يا مرحبا الليل ليلة الشهادة أكنا والله
الرمني نادي بقى خلاصا. الربا مالي جرى سلاف واللي ابن كان يكرر رفتني. أكس ما شاء الله ما شاء الله. بوليتي كينيا مكان كينيو. Maqaan koo obsiilleen koo magartuudha. Hayyee maqaa bareedaa qabdaa amantaa bareedaatti rabbi si fidee baga gammaddee hanii allaki. Egaa Ustaaz Arab waan baay'ee si kaasanii jiru waan san dabalan irratti waa dabaluu waa qannasuu taati. Waan guutuu tokkotti guutoo ittiin hir'isuudha jedhan. Walumaa gala garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo ilma namaa fattanu yeroo ilma namaa qoruu jibbee wayii miti. Hin fattanamtaa of qopheessii maali yeroo siin jedhamu waan biraa wayii sitti hin fakkaatiin. Kallattii biraa wayiitti waan cimaa wayii waan inni dadhabsiisu wayiitu na eegetteen sodaatiin ofirratti. Rasuulli Rabbii yookaan Nabi Muhammad salawaatullaahi wasalaamu alayhi hadiisa keessatti maal jedhanii inna Allaha idhaa ahabba cabdan ibtalaahu jedhan. Rabbiin gaafa garbicha isaa jaallatee jedhu nama kootedhe gaafa jaallatee jedhudhan mukkurtiitti baay'isa jedhan. Mukkurtiitti baay'isee ilaalee ka'ee yoonni cubbuu dalagee cubbuu isaa mukkurtii sanaa irraa jenne waan guutuurraa qulqulleesse gaafa isa bira dhaqu qulqulluu naqiyya adii qulqulluu kana ta'e Rabbiin bira dhaqa. Gaafa isa jibbee jedhe immoo jedhan akkasumatti hin gadhiisan. ربي القرآن كي ستدبتي مال جدا حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم لا يبلسون. قافنا من فينش ليجد أجج ربي كي سبأجد ربي سبحانه وتعالى إنقد ليسا دنيا ستين كن عافية ستين كن إن بطران هم ندان قدر بوت بطران كي دينجت وقتام قد ربي سكبا ربي إنما مكرو جتشون نما جبير أفميتي نشوف أصوم بيه أنا ندبا فتشور أفي كنا في ملء وفتنا قدا ويت إسلام ما كيسة تسي إجتا تيو في الرتين صداتي نيت إسلام من سماح هذا ديني لا فادا ديني وانا تهجة تقوتون إسا أرجل في سيف كنولا صلاة نكون أصوم جنة سنة متى سمو متى كيف تسجبي أرجل في بكتي يادا كي كيسة تنا نفتورا بكتي ده صلاة مسنان تسجبي سمو كيتي أرجتو صلاة من يو قرآن كراتي ككندا waan gootu guutuu isaa irratti gammachuu irratti argatta. Waan gootu guutuu isaa irratti gammachuu argatta islaamummaa keessatti malee wanti tokko wanti namatti ulfaatu hin jiru shari'aa islaamaa keessatti. Shari'aan islaamaa shari'aa laafaa fi akka ilmi namaa danda'utti dhufedha. Gara amantaa qajeelaa kanaatti baga dhufte. Qabxii ati jalqabaa bu'uura irratti kaasteette waa'ee sihriitii wal qabatee سحرين إسلامما كيستي نمني أما إسلامما سحري بلا لفتون جو نمني سحري دلقو هنو ما يو مسلمة ميتين وين الدعاء وصوم إسلامما يمتي يو مسلمة يدمي هو أمامو هنو بتوالقو وانتوني إسلامما بليسان كيسا إني قدان شركتي آني جرو توقفا الرتمال إني سحري دا نمني سحري دلقو إسلامما كيسا قولان قبو نمني سحري دلقو هنوما إسلامما وانا هم سيري بلالي فتوان براهن كابو نمني سن مقام مسلمة قباتشم ملا وان برا قباتشم ملا قارو إسلامما وانتي إني بلالي فتو إني قدان شركي القسي سحري سحري نما إسلاماتو هجي تس هنوما يحدين ساجد آيوتو سير شريعة سير اللفا قباتي جراتي حد الساحر ضربة بالسيف Hukumii miti isaayyuu hojii mu'amalaa gochuu miti seefii mormarraa guruudha ishee siirii hojjettus see hojjechiifattus guutuu isaayyuu kanadha kan shari'aan islaamaa kaa'u. Waliigalaa namni siirii hojjetu yookaan xonqolaa wayii hojjetu mana falfaltuu oolu mana raagduu oolu bakka hin taane dhaqxee waa raagsisaa oolu guutuunsaa islaamummaa keessaa qooda hin qabu. Asitti dabalata raagdota bira namoonni deemu. Qabxii kana hawaasni xuruutti dhaggeeffatu. Namni tokko namni mana raagduu deemee jedha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raagduu jechuun maqaa fedhe haa moggaafatu. Fedhe sheekii ta'e ta'u, fedhe paasterii ta'e ta'u, fedhe maal ta'u, qaalluu ta'u, maal ta'u taa'ee waan borii kan raagu jechuudha. Boriin fayyita, boriin duuta akkasiidha jedhee kan taa'ee raagudha. Maqaa fedhe haa moggaafatu inni jarri daldaltoota akkaataa envaayiromentii naannoo sanaa irratti hundaa'anii maqaa jijjiirrataa deemu.
namni raagduu sana bira dhaqee jedha rasuul sallallahu alaihi wasallam raagduu bira dhaqee fasa'alahu an shay'in waa magaafate biruma dhaqee salaanni isaa guyyaa 40 irraa hin taqabbalamu jedhan itti namanne bar dhaqee ma bakkuma inni jiru dhaqee waan sana namni gaafate waama wayii callisee magaafate salaanni isaa guyyaa 40 irraa hin taqabbalamu jedhan ergasii namni immoo achi dhaqee raagduun isheen kan informationii naasofti isheen kan waxii seexanaatti naasofti waan raagduun sun raagee jennaan kun dhugaadha jedhee dhugoomse fasaddaqahu bimaa yaquul faqad kafara bimaa unzila ala muhammad qur'aana rabbii buusetti diin al-islaamitti kafaree jira jedhan rasuul sallallahu alaihi wasallam islaamummaa keessaa qoodan qabu namni sirii dalaguu fi sirii hojjechiifatus kanaaf ati amantaa keetti rabbi si deebisee jira amantaa kee kan ammoo barnootaan